birriin miliyoonni tokko Abrishii fi Hermeellaa fi eenyutu kenne? Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurreetu bijalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koo dagalata rabbii baga nagaa taatanii jechaa warroonni mana kanaaf haaraa like subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'aa jechuudha. Egaa guyyaa kaleessaa Meeri Pinkii birri miliyoona tokko Abrahaamii fi Hermii fi kennamee jira jettee dubbattee jirti. Wordoftoota kiyya egaa waa'ee birrii kana eessa akka dhufe walii wajjiniin dubbanna irratti jechuudha. Egaa akkuma beekamu Abrahaam waggaa har'aa yeroo kana Dubaayitii galee mushurraa ture jechuudha. Eenyuun fuudhee ture? Ruutiyyee fuudhee ture. Diggisiinsaallee Dubaayitti ture jechuudha akkuma yaadannu. Rabbis immoo mucaa kennee fi mucaa Liwul jedhamu gidduu isaaniitti rabbi kennee achi booddee immoo isaan immoo adda walirraa bahanii jiru. Haa ta'u malee egaa utuu adda walirraa hin bahiini Hermeellaan gidduu dhufte. Abrish ishee faana bakka jammaree jechuudha. Jammaree bakka beektu jiru. Amma maal jechuun barbaade waggaa har'aa yoona kana mushurraa ture. Amma immoo abbaa mucaa ture. Diggaamii ammas abbaa mucaa ta'ee jira jechuudha. Sababni isaa Hermiini ulfaa'een jira jettee jirti. Hermiif qalabatii gagoo'ee booddee ulfeessee jira jechuudha. Li'uulis immoo jira mucaan ji'a jaa'egga alatee jechuudha. Walumaa galatti garuu ijoolleen kennaa waaqayyootti bagayyuu waaqayyo isaaniif kenne jechuun jaalladha. Garuu immoo Abrahaamii lubbuu ijoollee shamarranii taphachaa jira. Sababni isaa dubartiin lama waggaa tokko keessatti yeroo akkas ga'u waggaa oftus akkasuma dubartii lama yoo akkasuma fuudhe jechuudha. Namichi kun basabbasiisaa jira ijoollee. Hordoftoota kiyya dhugaa rabbii kana nama garrabu meesin maal jettu? Kanaafi kun dogoggora guddaadha. Waa'ee birrii miliyoona tokko irratti immoo namni maqaan koo hin ayinii garuu birrii miliyoona tokko kennii fi Abrahaamii fi Hermeellaa fi jedhee jira namni beekamaan tokko jettee dubbattee jirti Meeriini. Birrii miliyoona tokko warra birriin irraa hafee birriirra ejjetee birrii ciruuf hamma birrii kennamu isa karaarra taa'ee kadhatu yoo birrii kennitan maal ta'a? Warri birrii kennuu barbaadan warri sooressaa warri Ameerikaa jirtan warri biyyoota gurguddoo jirtanii isa qabuuf isa quufeef maaliif kennitu? Rakkataaf hin kennitanii? Dhugaa rabbii kana ijoolleen kun birrii dhabanii jiru. Birrii dhabne isaan ikkoo birrii quufaniitu kan isaan niitii lama waggaatti fu'u ikkoo quufeetu utuu birriin qabu ta'ee niitii lama fu'u. Maaliifi tokkoyyuu yoo fu'e bushachuun itti ulfaata. Fana jiraachuun itti ulfaata tu birriin qabu ta'e. Waan birrii qabuufuu dubartii qaqayyara mitiire. Kanaafi maaliifi namni tokko nama waan gaarii gochaa jiru dhiisee nama waan gaarii hojjechaa hin jirreef akkamitti birrii miliyoona tokko kenna? Anaaf kun gaaffiidha. Dhugaa rabbii yoo kennuu barbaadan maal ta'a? Isa karaarraa taa'ee kadhatu. Itoophiyaa keessa baay'izawee rakkina baay'eetu jira. Ijoolleen haadhaaf abbaan qabne baay'ee isaa jira. Hankaraarra taa'ee boo'u bicha kan karaarra bulu baay'ee jira. Maal ta'a isaaniif birrii miliyoonni tokko yoo kenname? Dhugaa rabbii kana yeroo tokko namni Itoophiyaa jechuudha. Namuma gargaaruu hin beeku, adda baafatee hin beeku. Ijoolleen kun amma Abrahaam eessa isaatu rakkataa fakkaata? Hermeellaan eessa isheetu rakkattuu fakkaatti? Hermeellaa yoo ta'e maatii ishee warra uteela qabu, warra maatii gurguddaa. Abrahaam akkuma kana. Ijoolleen kun eessa isaaniitu rakkataa isinitti fakkaatan? Birriin miliyoona tokko baastanii gargaartu. Baay'izawee ani qanna'een immoo miti dhugaa rabbii gaafan akkasiin dubbadhu ani itti naafeen utuu hin taane. Osoo ana ta'ee osoon birrii qabaa'ee isa karaarra taa'ee kadhatu sana birrii miliyoona tokko nan gargaaratuun qabaa'ee jechuudha. Immoo nama birriirra jetee birriin bash gu'ee irra jiraachaa jiruuf birriin kennu. Maal jechuudha?
waanuma fe'ee hordoftoota kiyyaa ani yaanni koo kana akka hamminaatti nan fudhatina gin immoo nama rakkate gargaaraa malee nama biriin irraa hafe hin gargaarina nama birii ittaasa'uu isaatii nama rakkate gargaara rabbirraa argattu waaqniyyuu gaafa isa rakkate sana sakaraarra taa'u sana gaafa gargaartani waaqniyyuu isiniin immoo deebisee karaa biraa isin eebbisuu danda'a. So yaanni kana qabu kana fakkaata galatooma ani baay'ee isin